jirtu gara kanaaf. Kolicha nyaataa jirti itti deddeebi'aa jira baay'ee rakkachaa jirti har'a garuu keessaan darbadhee gashanaan jira waaqayyo. Ne warasisi. Harki waaqayyoo michummaa keessii deebisa. Ergamni seexanaa gadi faa. Michun ke rakkina kee argeera. Amen. Begeeta be Yesus Kristos sum har'a kaasee fayyinisi ta'eera. Amen. Fayyiji. Fayyiji. Aw. Dalal. Amen. 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 Fayyinisi ta'eera. Amen. Mana yala waatti deemaa jirtu qabda. Dhukkubni keessa jira. Baay'ee dhiphattuudhaati. Nyaatamaadha keessi kee. Dhiigachi waa ol qabatus rakkoo qabda. Amma akka beeta akkatti. Dambisaati qabdi. Zaare laqwal በኢየሱስ ስም አሜን። Hey! Amma ilaala bolo tokko isheen furdoo miti furdinaaf miti wantichi የሰይጣን አሰራር ነው አሁን ይወጣል waaqayyo amma kaasee seelii kees hidda kees nagaa godheera yoo barbaadde beewlaalami maraamartoon si qabee lafaan sidhee sin ajjeesu horiin kees mana yaalaatti hin dhumu kana booddee nagaan sii ta'eera. Amen. Ciao. Dhaqi nagaa. Haleluuyaa. Mee fayyinaa ta'eera jedhamaloo. Fayyinaa ta'e. Sukkaarri keessan ol kaa kan fakkaate jedhamee kan jiru amma of keessaa hin dhabdu. Ani dhiiga kee kan naman kee. Akara dhuu dhiiga keef. Dhugaa. Hin beektaa waa'ee dhiiga kee. Sii kana dhuure. Shorkal fuudhu shee kana. Shakata dalavora basapra diavana magravo. Maka Jesus ilma waaqayyootiin har'a kaastee ba'a siif hin malle kana baattee hin deemtu. Amen. Dileetteera dhiiga Yesuus Kiristoos ilma waaqayyootiin. Amen. Dileetteera dhiiga Yesuus ilma waaqayyootiin. Amen. Dileetteera. Amen. Dileetteera. Amen. Koto buleetti. Kotati. Nee. Aw kotati. Kotu gara kana. Tokko sira kan fayyoomu. በኢየሱስ ስም አሜን አበምሲሴራ waaqayyo አሜን በቃ ነቲ ሜረ ጎፍታ አሲስ ከኑ ማዳ ዋንተ ከሰርቱ አስራካዱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስልጣን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስልጣን አንተ ከኬሳ ጉባቴራ 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 አሜን። afro kulkulu galani sifatau waay diga ke serresera waaqayyo eo makanke waaqayyo waay diga ke serresera አሜን። sigalila waay diga ke serresera አሜን። check up ita idagiti nagante era akka istargal fudda fayni mana koftera damalo fayyini mana koftera jeda dabalati fayyini mana koftera amamin argudran maan argu ndaalache samane mata umaun argu ture amma si argul qabe nargam teko mashi teko irratti fe male tinno ture jira tinno to qargaan jira duan balla ture amma me gadufun ke ammas torbe sadi man tokko nagartu ture kana beeka mara gaasano man tokko nagartu waa tokko nagarsiisu umaun agarsiisu to kan ambasadente turteta mo esadente Menilik ambasadente esadente mbara achi simana yaala si refereechir na alamaram baresani achi si geessa turan gaafa dhufte kaate milikitti argateta eh inuma ilaalu jalqabe gaafa si kaasete irraa badaa deeme sassabamaa deeme amma ishii kan duwwaa tafe ishee kana qofa tafeem dhuftee dhugaa baata mana waaqayyootti nafta hin faarfachuutti hin deebita gaarta miti garuu hin deebita mana waaqayyootti nan deebe waaqayyo isa ijaasii baasuu barbaade sirraa deebiseera. Ameen. Yaala gurbaan kuni seexan namuma ija isaa jaamsuuf ammoo kee tuqram eessa dhaqee dhufeera gurbaan gurbaa kana gooftaan garuu kana hafuura jaamummaadhaan isa rukutan sana nan cabsanaan jira waaqayyo. Ameen. Iddoo baay'ee deemeetu dadhabee harki waaqayyo garuu man qulleesseef argaa jira. Isheen jirtu kanam irraa fuudhamu. Ameen. Har'a guyyaa meeqa? Har'a guyyaan 13. 13 dha. Jini guutuun tumurame fayyaa gilgileeshii fiddee dhufta addaan. Ameen. Galaani. Galaani. Maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyootiin kana booddee du'a aarsaan keessa deebi'eera. Ameen. Michuu kee wajjiniin galgala kana sa'aatii 9 ka'itii haasaa jalqabi. Ameen. Si galaa jira? Waaqayyoo kee wajjiniin ka'ii kadhadhu. Galgala sa'aatii 9 ka'ii kadhadhu. Kaleessa mana Waaqayyoo kee turte mana Waaqayyootti deebiitii tajaajilaan deebii. Isa faarfatan isa waldaa kee deddeebi'an deebii. Waaqayyoon waan tokko iyyuu hin jiru.
jaamummaa si qoshira waaqayyo. Ameen. Torbee kana immoo dhuftee matu galateeffadhaa dhaabatte. Ameen. Naa galateeffadhaa. Ameen. Jaamummaa si qoshira. Ameen. Harka seexanaa sirraa deebiseera. Ameen. Mana isaatti hambisee immoo si faanfachiisuu barbaada waaqayyo. Ameen. Kana booddee galgala kan saayisa galiin qophaa'eeti ka'ii kadhadhu. Yoo kadhachuu didillee riba sirraa fuudheedhaan. Ameen. Ameen. Yoo kadhatte kadhadhu. Ameen. Yoo teesse mataa eekkoo tokkotti kan harka dheedaa. Kanaaf kadhatta miti dee. Ni waaqayyo gara keetti deebi'eera. Torbee kan fedhu gabaadha. Hin amantu waaqayyo rakkina kee gadi owwaaleera. Mee owwaalameera dha maaloo. Awwaalameera. Dabalaa jedha maaloo. Awwaalameera. Abeet Yesuus Kiristoos. Nagaan siif haa ta'u. Mee akkas jedhime namoonni lama dhime. Namoonni lama. Eebba kuuf danqaa ta'anii. Eebba kuuf danqaa ta'anii. Waaqayyo garuu dideera dhime. Waaqayyo garuu dideera. Akkasumas hin jedha waaqayyo. Haleluuyaa. Waa'ee namoota lama sanaa dhiisi. Ana wajjin haasa'edha waaqayyo. Akka. Kottu meesti. Jirtu addan. Akkastu ta'a. Waaqayyo iddoo aarsaa kee hin bareecha. Iddoo aarsaa keetti si arguu barbaada. Kana booddee gad hin deemtu ol deemta malee ati. Namoota lamatu ergama mataa isaanii qabatanii gara kee dhufu yeroo baay'ee. Gaafa gara kee dhufan wanta ati fiixaan baasuu deemtu dhaqaniitu si harkaa rukutu. Nama bifa namammaatiin namumadha jechuudha. San booddee ekki waan sun si harkaa rukutanii booddee moo deebite naate aarte maaltu natti ergeetti rakkatta yeroo baay'ee. Namoota lamadha irra deddeebiidhaan ni beekta yaada sana. Garuu gaarii fakkeessanii waan tokko eeggat fiixeen geessee booddee si harkaa rukututti fiigu. Isa kanan beektaa sirriitti. Waaqayyo har'a kana booddee jecha akkasitti Nehemiyaa fa'aa duubatti deebisuu barbaadaa turan sana. Warra Nehemiyaan mul'ata harkaa kuffisuu barbaadan sana. Namoonni lama waan ati qabattu harkaa rukutuudhaan warra booddee si dabarsee dha waaqayyo. Ameen. Hin amantu. Ishee duukaa nama torbaaf ta'eera. Ameen. Karaa namootaa seexanni ergamee gara keessan dhufee gufata sin gufachiisuuf kan deemu gufatanii kana booddee. Ameen. Deebi'ee seexan harka sirraa sassaabbateera. Eeyyuu ta'u. Eeyyuu ta'u boloota. Maqaa Yesuus Kiristoosin irraa kaasee iddootti deebi'uun haa ta'u. Atis karaa namootaati haalli kee kan rukutamaa jiru kottu meesii siifaa sirreessu. Eeyyuu. Hin xumurre. Maaltu ta'a? Kana booddee waaqayyo ana wajjin mareeddoodha. Siin sirreessadha waaqayyo. Ameen. Si galaa jira? Mareeddu bakka kana wajjin. Mataan dhukkubsatini na wajjin mareeddu. Ameen. Na wajjin eegga mareettee booddee sin jalqabsiisa. Ameen. Sin dabarsa. Ameen. Garaan kee waaqayyo barbaada garuu kan annaan qabdu jilba kan annaan qabdu baay'ee garaan kee yaadi kee waaqayyo duukaan barbaada. Kana booddee michummaan kan waaqayyoon jabaata. Michuma fakkaatanii garuu mul'ata keessa harkaa waraanan garuu hin danda'an. Ameen. Waaqayyo si gargaareera. Ameen. Acha siginatti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos ilma waaqayyootiin sirratti ta'eera nagaa. Ameen. 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 Dhaqi nagaa. Kottu. Namoota torba kee tokko si. Namootatu waan walitti qabame jechootaan gidduu keessan deemee waan diigeen argaan. Ijaarsa namaati. Seexanni baay'ee nama fayyadama beektu miti. Isin garuu ergama waaqayyoo ta'a. Sarkaa haadhaa kan rukutame baajetas namas waan baay'ee sarkaa balleessee qobaatti si gasheera seexan. Qobaatti jireenya kee waan hundumaa qobaatti hin deeganaa zeeroodha akka ta'e seexanis karaa namootaati gara kee kan dhufe. Nama akka ta'e karaa nama akka ta'e garuu ni beektaati. Waan baay'ee akka sarkaa batabatame hin beektaati. Waaqayyo sirreessuu barbaada. Ameen. Barbaadda akka waaqayyo sirreessu. Maqaa Yesuus Kiristoos ilma waaqayyootiin. Ijaarsa jal'inaatiin kan ijaarame manni kee afuurri kee jireenyi kee akka goolamu kan ta'e. Bayyesuus. Madooftu obboleettiin kun afur waaqayyooti ishee jabeessa malee afur waaqayyooti mana waaqayyooti waan fiduuf xiqqoo waaqayyo ishee jabeessa malee gaafa si galtu baay'ee nyaatamtu naan jira waaqayyo baay'ee lolamtuudha baay'ee mataa ishee keessa naannee nyaatamaadha isheen. Nambitti nan nyaatame duuban ta'e akkamitti amma kana libsuma jattin harkaa faca'ee jetti akkatti seexani gaafa baasee namootaan qabatee jireenya shirkaa goole. Zaare ግን አይቀጥልም መንፈሱ ይወጋል ዛሬ በርባዱ hiikamni isiniif haa ta'u obbolo tokko harka namaatiin kan isinitti ijaarame maqaa Yesuusiin isinirraa haa buqqa'u. Waaqayyo tumti na jabeessi jetta malee murtoon ati keessi kee baay'ee nyaatama afur qulqulluu tammate jabeessa kee man jajjabaachuu fan naqa jettee obboleettiin kun jajjabaachuu man naqa jetteetu jajjabeessa waaqayyo malee nyaatamtuudha har'a garuu waaqayyo akkanaan jedheera bofan gidduudhaadhaan jira waaqayyo.
Yee afuura bofa asii fachi deemee jechaan arrabaan dubbiidhaan jireenya ishee rurrukute nan sirreessa naan jedha gooftaan. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin nagaan mana keerratti ta'eera. Ta'eera nagaan mana keerratti. Ta'eera nagaan jireenya keerratti. Maal hojjetaa ta'u jinkee maal? Mana rifeensaa. Waan nyaattee bultuuf hojjetaa ta'u miti batamaa asila. Eeshi maatii qabda? Eessatti? Amma meeqa gargar baatani? Waggaa lamaa taataniitu. Namatu isin eega gidduutti rurrukutee dubbiidhaan nyaatamtan gidduutti. Gargar jirtu. Ati garuu hin jaallattaa? Wanta akkas gidduutti deemee si nyaate garuu hin beektu ati. Obboloota koo wanti jireenyi namaa baakii godhee duubatti deebisuu barbaadu ergama dukkanaa baay'ee jira. Kanaaf abdiin kee baay'ee nyaatamaadha. Waaqayyoon tina jajjabeessu yeroo baay'ee. Hojii ammaa kanas dhiisidha keessi kee garuu maaliin nyaadhamoo jetteetu moo deebitee ilaalta dhiisuus illee barbaadda. Iddoo sanaas immoo sitti murama waan baay'ee gaaffiidha. Gaafuma waldaa dhuftu duwwaa keessi kee baay'ee mana gaatee immoo boqotee qabee bakka. Aanan galfadheetta. Waaqayyo kan naan jedhee jira. Ijaa kee nan baasadha Waaqayyo. Ijaa ishee nan baasadha Waaqayyo. Gatii baay'een kaffalchiisadha. Namoota akkatti seexannitti fayyadamee gatii kaffalchiise kana gatiin kaffalchiisuun qaba naan jedha Waaqayyo. Har'aa kaasee inni bade ijaaramuu jalqabeera. Ijaaramuu jalqabeera. Waaqayyo akkasii ijaaruuf kadhadheeraan. Waaqayyo deebisee akkasii ijaaruuf. Mana kee deebisee akka ijaaruuf. Nagaa kee deebisee akka ijaaruuf. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin ergamni seexanaan nama qabatee jireenya kee gole har'aa kaasee kaafameera. Fiixaan baay'insa dhabeera seexan. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin. Eessa jiran? Eessa jiraata beektaa? Lafa ni jiraatu hin beektu? Iddoo ni jiraatu hin beektu? Kana booddee akka walitti deebitanii isinii kadhadheera. Jechi seexanaa ba'eera. Eegi sii dawwalama. Isattis dhaqee dubbatama, asitti dubbatama, nagaan hin ta'a. Meeqa Waaqayyoof galata guddaa fida. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoof galannaa ta'u. Ni amantuu sinoo? Ni amantuu? Hojiin harka Waaqayyoo jireenya keessa irratti hin hojjetama. Hin hojjetama. Dudda kee qabadhu meetu miti mee? Qabee jechuun. Yesuus Kiristoos humni fayyisaa Waaqayyoo si keessa karra buukara deera. Baa kana baattee hin galtu irraa kaatee ajajeera. Na laali. Yesuus Kiristoos maqaan isaa fayyisaadha. Naan fidduu bishaan qaraxa na fidaa. Hiikan! Lafti kubbii kee tokko duddaadha. Irraa kaasee abaarsi kun jireenya kee irraa gubateera. Hiikamni sii ta'eera. Araarri Waaqayyoo jireenya keetti dhufeera. Nagaan sii ta'eera. Eeyyuu maqaan kee? Baacha. Baacha. Fayyinni sii ta'eera shi? Liin qabdu daa'ima? Ijoollee lama walirraa qabna. Eessa jira deemu? Ijoolleen na bira jiru. Inni eessa jira? Inni manuma jira. Waliin dawwaltaafi? Ara mi dawwalu. Waaqayyo akka mana keetti deebisuun barbaadda? Amanaadha? Harki kee ol kaafadhu. Haa ijaaramu manni ishee obbolo tokko. Daa'ima nama jira rakkachuun qabdu seexanni gidduu ishee dhaabate kun har'aa kaasee hin diigama. Ergama kee gidduudhaa fuudhi seexanaa. Kan Waaqayyootti qabsiise eenyu gargar hin baasin jira macaafni qulqulluun caafameera. Ija sanyii abbaan koo hin ficaafne immoo hin biqilu hin buqqaa hundeedhaan jedha macaafni. Nan buqqaa sarara maqaa Yesuusiin. Abbaa manaa ishee gidduu dhaabbattee arraba isaanii gargar gootee orma gootee kan jirtu. Sanyii edda facaasee kan jirtu. Fuura du'aa nana fuura abaarsaa diiggaa nana. Yeroon asii isheerraa ifadhu achi akka ifatamu ajajeera. Waraanami dhiiga Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyootiin. Waraanami. Waraanamirra. 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 Humni Waaqayyoo si haa nyaatu. Billaan Waaqayyoo si haa nyaatu. Ndiiddu mana ishee. Achis irraa garagalta abbaa manaa ishee garaa kan walitti jabeessite. Dalaali. Siduwwaa miti achiraa seen qofa. Eenyu maqaan isaa? Kan Waaqayyootti qabsiise maatii 19 irratti eenyu gargar hin baasu jedha. Har'aa kaasee maqaa Yesuus Kiristoosiin garaa ifamaa sinii kadhadheera. Seexanaaf akka iddoo laanne fattummaa seexanaatti jigeessan akka banamuuf sinii kadhadheera. Galii dhiifama gaafadhu. Jaarsummaan eegin. Ani Waaqayyoon kadhachifadheerani. Si gala bani laphee kee hin cufin. Seexanatti balbala ishee cufiti. Bani Waaqayyoof balbala. Dhiifama gaafachuuni salphina miti. Si gala gadi nyaatamuu jechuun kufuu miti dhiifama gaafachuun. Gaafa dhiifama gootu Waaqayyo Waaqa irraa dhiifama sii godha. Nama dhiifama kee fudhanneef rakkoo mataa isaatti naanna.
Sigala gali dawwaliif ani waaqayyoon kadhachiifadheera rakkoo koof dhiifama naa godhi kana booddee mana kootti nan deebi'a waaqayyoo nu ijaaraa jedhi seexanii gidduu keenyaan buqqaa taase hin jettaa dandeesse dhuguma jetta ilaalesh hin jetta waaqayyo arraba kee kanaan kana hojjeteera kadhannaan kadhadhe kan balleessine sitan hima ani baay'ee nama kadhataati waan dubbadheen taa dhugaaris tema kadhata koo kan balleessine garuu hojii manaan kee maanni beeta dhiifama gaafadhu balleessi waa'ee namni haasaineeti dhiifama duwwaa godhi kadhannaa ammaa gara hojii isaa deebitee argita nagaan gidduu keessanitti ta'eera ijaarameera maqaa Yesuusiin dhaqi nagaa maal taate ati እሺ maal taate tu galma waaqayyo Yesuus Kiristoosiin fayyinni ta'eera xumuruu keera wal faana sagalee guddaa tokko dubbannee deemna abdii guddaa tokko dubbanna abeen jettanii fudhatanii galtu hin biqile mana keessan irratti riba nagaa sirratti ajajeera maal taate namanne Yesuus Kiristoosiin dhugaa baatettaafi hin baatuuf dhugaan baatu ibidda keetti dhiistee teessanii amma dhugaa baataafi maqaa Yesuus Kiristoos ilma waaqayyooti afurratti dhugaa baatu sii garadheera ameen Kiristoos Yesuusin akka argatu mana keessan irraa ibiddicha qabbanaa'u qe'ee keessan ittiin gooluu kan barbaade afurri hamaan sun maqaa Yesuus Kiristoosiin adabeera ameen waan sin rukutameera shi walitti sin naqu maatii walitti naqu rukutuuf achiin deemaa jira dhaameera shi ameen dhugaatti be Yesuusin nagaan ta'eera walitti na dhiiga kee dhuga seexanni kana booddee akka dhumne siin garadha jabaattaa waaqayyotti sira kadhashi humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u waan qulleessituuf hirribni kee iddootti sii deebi'eera kottu gara kana sokki dhandha ishee keessaa gubadhu sokki ibiddi waaqayyoo si haa nyaatu nyaatame keessaa dafi bututtuu seexana abaarsi seexana waggaa guyyaa kan duukaa deemte nyaatu jireenya ishee sokki keessaa dhandha ishee keessaa dafi ibiddi waaqayyoo si haa nyaatu dhandha ishee ibiddi waaqayyoo si haa nyaatu qodaa fidaafi waaqayyo keessaa se nyaata qodaa fidanii abaastu jira bas maqaa Yesuus dhandha ishee keessaa baasi aaw waan magariisa fakkaatu keessaa baa jira bolite baasi keessaa di waaqayyo si haa nyaatu di waaqayyo si haa nyaatu buqqee keessaa maal taphatta jireenya ishee maa nyaataati aaw liqaq jira aboo bas ibidda itti qabsiisan fuudhee dhandha ishee keessaa harma ishee keessaa fuudhee harma ishee keessaa fuudhee garaacha ishee keessaa liqaq aaw ibidda itti qabsiisan ibidda aaw wuta በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ክርስቶስ buqqee keessa aboo baasi ilmi waaqayyo jidiinaa liqa buqqaasaa jira amma giriisa fakkaatota faashii garaa ishee keessaa yaa jira waaqayyo summii keessaa ajjeesaa jira galanni gooftaaf haa ta'u harki waaqayyo jira dhaame maaloo jedhaa dabalaati harki waaqayyo jira abaastu jabaasa Yesuus Kiristoosiin fayyisite maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyisite baay'ee paaspoortii kennine paaspoortiin waggaa lama haadha manaati ishee amma wanni jettaniin kana wajjin waggaa lama hidhamee ta'a isuma akkana eebbistanii paaspoortii hidhamee ta'a naa paaspoortii manaa deebisaa kan taane waan jedhu paaspoortii siistamni hidhameera naan jedhu silkiin yalaan kaase siistamni hidhame naan jedhu waggaa lama lakkaa'aara galama hidhamee kana akkana eebbistanii siistama yeroo tokko mee siistama tura miti addunyaa dukkanarraati siistama kan lafaa sin jalaa hidhameetu yeroo baay'ee lafa gatti rubaa ijoollee baay'ee dubaroota shamarroota baay'ee dhaqa itti dawwalanii masraatiin ergan malee waggaa tokko waggaa lama siistamni kan hidhame hiikamtee ta'e boru jennaan dawwalanii faa dhaqu dhuguma siitima boruma faa nu asiigna kottu dhimmi kee raawwatameera waggaa lama faa booddee eeno waaqayyo gaafa hojii diinaa diigu milkaa'uu keessan hin jaallatu seexanni beektu miti hojjettanii milkaa'uu keessan hin jaallatu hidhuu barbaada karaa hundumaa kan isin hidhuu barbaadu irra yoo hiikamni isiniif haa ta'u ati amma kan dhugaa baatee dandeessaa nuftaa amma kan hunduma isaa sirritti kan micaa keessumoo sirritti kan mucaa kanuma isaan kana nama naa ishee kana maayyuu kan baafee hunduma nuftaa sirritti hin dhufu boqojjii qaatee moo ta'eera sirritti boqojjii kan midhaan isa aanaan gee ani boqojjii moo sana boqojjiin ta'a achuma qaatee dhuftaare achuma achii gadi iyyuu nan dhufe kun achii hun dhufte nan dhufe achifachuu achii dhufe laala
kadhachiifachuun achii kaasee Dhuga baatii sin dhuftaa jechuudha. nan dhufa nan Eessa mucaan keessa dhaqeem? Mucaan fuuree irrafe. Ni rafee? Dhugaa rabbii. Illim jeera. Illim jedhee rafeedha. Haleluuyaa. Afura bofaa turraa cabaa ture ganama. Waaqayyo mocha sii kenneera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin siistamoota sarkaa hidhaman sii kennanis. Ameen. Milkaa'insi haa ta'u. Ameen. Waa'ee obboleettii kanaas galateeffannaaf kottu. Ameen. Miilli kee fagoorraa maqaa Waaqayyo asitti hiikattee dhufte maqaa Yesuusiin mochaan kottu. Ameen. Ora masakratya de ala baradiabo. Hiikamteetta. Ganama maal sii kebeettaa kan biraa? Qonnaatti deebitee nagada dhiiste afurri Waaqayyo garuu nagadatti deebisiin jedheera. Kan anda gadhee na yaadachiise afurri Waaqa. Akkamitti maal hojjetan qonna bichaan hime nigdii nan digadhe maal dubbachuu. Afurri Waaqa garuu nagada sitti. Nigdii rangira garuu. Isumarraa na bittinneessanii kaan siinatti ana siinatti sirumaa jireenya kiyya irratti bakka namni hundi akkanuma qoree ta'e akkanuma na laala. Jireenya yeroo jalqabaatiif barumsa irraa deebi'een xiqqoo akka waa fofooyyeffadhu taf jedhe. Achii seeriyame. Achuma akkanuma qoree akkanuma dhaabatan achiin irraa deemee magaalaa irraa. Amma gaa ani immoo maal afurri Waaqayyo maalatti himaa ture? Birriitti sii kadhachaan ture miti? Naggaadee taataasin jedhee. Kana gadaa milkooftaadhe. Seexanni karaa eebba keessan hin jaallatu cuccufee qoraattii isinitti godhee sana reechuu barbaada. Waaqayyo machumatti si deebisa gaala. Ameen. Karaa seexanis cufuu barbaadu Waaqayyo baay'ee siin jedha Waaqayyo. Ameen. Utoo karaa hamaa ta'e sin baasu beeki. Karaatti milkooftu waan ta'eef qollofee si qabu barbaada. Na sanas milkooftaa. Si gala miti? Sanas milkooftaa. Ameen. Uffata jiwaa wal qabu ni hojjetta. Milkooftaa. Baay'ee deemta ishee. Ameen. Kanas milkaa'e kottu. Ameen. Eeyuma kan kee. Warqanaa. Sirriitti nooraa bee yaadannaa gurbaa kan dhugabaatiidhaaf. Ameen. Ani bilbilaanuu qe'ee kanaanaaf. Siif hojjeteera Waaqayyoon inni duukaa jiru. Ameen. Ani maqaa Waaqayyo abbaa ilmaa afur qulqulluu nama na isan tajaajila hojjetaa isaati siif hojjeteera Waaqayyo. Ameen. Haleluuyaa. Namoonni amantan Waaqayyo siifis hojjeteera tokko jedhe. Ameen. Haleluuyaa. Hojjeteera Waaqayyo. Maal taate kaate? Maal taate? Sagalee dhaggeeffachuun dadhabataa yoo. Gurra kee immoo. Bakka yeroon sagaleen asirraa lallabamu anaan ol na guraarsa asii gaafa na xasaxasu anaan ol na guraarsa taa'uu dadhabeen dubbatan. Summiin seexanaa si keessaa du'eera. Ameen. Ittiin fufashi galgala kana boqonnaa afura nagaa afura boqonnaa si tajaajeera. Ameen. Ol ka'ee amma dhaabadhu. Ol fudhu harka kee. Na laali. Maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Bishaan tokko naaf fiddu. Amma gaasine eebbisee galuu kee rabbolo tokko. Bishaan tokko naaf fidaa. Amma kaasee ilma waan akka summii fakkaatu si keessaa dhangala'ee ka'e. Kana booddee summii mataa seexanii jireenya kee ittiin golu badeera si keessaa. Ameen. Bara baraan si keessaa du'eera. Ameen. Waan ji'a lakkaa'ee afuura bofaatu karaa haadha kee yeroo haati kee dhuftu afuurri bofaas si duukaa ishee duukaa dhufeetii achi afuura baafatee dursee mana kee dhufa. San booddee dhiiga kee waraana nagaa kee waraana haadha kee iddoo haati kee jirtu kaasee afuura bofaatu hin duune bofaa tokko jira achi. Mee aduu dhaame achi. Aduu jedhaame dabalaati. Aduu. Achi taa'ee summi annuma kee deebi'ee foonuma kee dhiiguma shaamatti dhudhu deebi'ee summitti gaddarba achi boodee akka raamootti deebi'ee si nyaata. Waaqayyo natti meera amma mataa ishee natti meera amma lafa isheen dhaabattee si loltu natti meera. Ammaa kaasee dhiiteera bofa kana dhiiga Yesuus. Waaw. Mee tokko si'a takka du'eera jabeessaadha maaloo. Du'eera. Waaw. Haati kee harkaa ba'aa jirti. Uftee kadhachiifteetta nan beeka. Amma garuu bofichi du'eera. Ameen. Yeroo si bira dhuftu hin fayyiti. Yeroo achi deebitu immoo inni dhukkubsatti. Kanaaf bofichi maal jedhaa? Yeroo isheen dhuftu waan fayyituuf siinis si dhukkubsachiise siinis si loolee akka itti dadhabdu godhe asitti ishee dhukkubsachiisuu barbaada. Isheen asitti dhuftee haala galfatti ati faana akka itti dhukkubsattu barbaada. Kana booddee garuu ከዛሬ ጀምሮ ግን በማንኛ ይናገራለሁ ከዛሬ ጀምሮ ግን አይቀጥልም። አሜን። አዎ በቃ ነጋ ተሰጠንች ቦ አማሪፍ ነጋዬ ናና ከና አንተ ስሪት ቤክ ዱዌ በጣም ይኖላት ዱዌ ጅራ ደበላት ዱዌ humna jabina waaqayyo si kana dheera. Ameen. Kana booddee fayyaan kee eegamaadha. Ameen. Furru waaqayyo si duukaa jira. Ameen. Hin sodaatin. Ameen. Nagaan ta'eera. Ameen. Amma keetti niki. Haleluuyaa. Mee faarfannaa kana kaasee boqonnaa gaariin sibiila namaaf ta'a. Si amanatanii kunuuni jireenya namaaf ta'a. Jedhame. Boqonnaa gaariin sibiila namaaf ta'a. Si amanatanii
buluuni jireenya namaaf ta'a. Namni siin qabu lalisa akka musha bushaan bukkee ansi baree nama kooku amalli. Namni siin qabu lalisa akka muka bushaan bukkee ansi minyee dargee nama kooku amalli. Boqonnaa gariini sibiraa namaaf ta'a si amanatanii buluuni jireenya. Boqonnaa gariini sibiraa namaaf ta'a si amanatanii buluuni jireenya namaaf ta'a. Namni siin qabu lalisa akka muka bushaan bukkee ansi minyee dargee nama kooku amalli. Lalisa akka muka bushaan bukkee ansi minyee dargee nama kooku amalli. Boqonnaa gariini sibiraa namaaf ba'a si amanatanii buluuni jireenya namaaf ta'a. Boqonnaa gariini sibiraa namaaf ba'a si amanatanii buluuni jireenya namaaf ta'a. Namni siin qabu lalisa akka muka bushaan bukkee ansi minyee dargee nama kooku amalli. Namni siin qabu lalisa akka muka bushaan bukkee ansi minyee dargee nama kooku amalli. Hallelujah, 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 hallelujah. Jennese kono nusimno feno ama wamna Makafayina. Jennese kono nusimno feno ama wamna makafayina. Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Jene se kovno, ama wamna, jene se kovno, no feno, ama wamna, makafayina. Yaama sakokaye ati jakrara garumma waqayo hunda tadeesina. Yaama sakokaye ati jakrara garumma waqayo hunda tadeesina. Illabsina illabsina garumma waqayo hunda tadeesina. Illabsina illabsina garumma waqayo hunda tadeesina. Yaama sakokaye ati jakrara garumma waqayo biya tadeesina. Yaama sakokaye ati jakrara garumma waqayo hunda tadeesina. Illabsina illabsina garumma waqayo hunda tadeesina. Illabsina Yesu Jabir alfano magodo sedese wale kabudani arangal fatani wale kabudani arangal fatani. Jabir alfano magodo nisole wale kabudani arangal fatani. Hallelujah. Arangal fatani. Boqonnaa gariini sibiraa namaaf ba'a si amanatanii buluuni jireenya namaaf ta'a. Isaluma jaamesi. Boqonnaa gariini Simirana. Eenyu biraayyuu ta'u harka Waaqayyoo qofa. buluuni jireenya namaaf ta'a. Boqonnaa gariini sibiraa namaaf ba'a si amanatanii buluuni jireenya namaaf. Namni see qabu lalisa akka musha bushaan bukkee asii minyee dargee nama kooku amalli. Namni see qabu lalisa akka muka bushaan bukkee asii minyee dargee nama kooku amalli. Na waan ta'eef ofitti naammatee na
namote Yomte nawamte Ofiti namate Nakante Jalala namote Donu jalala kemale sila sila Unamade Bayerara kekanela ela ela asnafide Danu jalala kemale sila sila Unamade Bayerara kekanela ela ela asnafide Uvedu bana bulite Imesim kurkura Atufeto male sila lupo se kurkura Uvedu bana bulite Imesim kurkura Atufeto male sila lupo se kurkura Fayisako 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 Sigalaniko Fayisako Jesus Fayisako Fayisako Sigalaniko Narratalase tachupuku Sirana latte Diga ke duke fonkenyate Siren nargate Kana come consigliato Bodene nalo Alum la pe como tato Sinamnet Narratalase tachupuku Sirana latte Sagale sagesa Diga ke duke fonkenyate Siren nargate Kana come consigliato Bodene nalo Alum la pe como tato Sinamnet nalo Kirisos kana koil mabana kende Jesus Jesus Wamalelu buko akasinjalane Jesus Ubedu bana bole Imese kurkura Atufeto male sela lopo se kurkura Uferu bana bukanyeta Ubedu bana bole Imese kurkura Atufeto male sela Fayisako jala makasa wama Fayisako Jesus Fayisako Fayisako Sigalandiko Fayisako 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 Ilinde kanala jalu Ilinde kanala jalu Ilinde arbe kesa wale rakuti Hallelujah Hallelujah Habet Jesus hallelujah Alase jubbu kenya Akkan deemine dilurra alase afurisa Rahato kamash Narra calafte ta jubbuko Sirran alate Diga ke fonke Gwenyade Jireenya argadhe Kanaaf nikomsi Sikichato Boteen ilaalu Alum la penko muchachato Sinamnen chalo Kirisos kenna ko ilma banaf kenne Yesu Kenna babra kenname Nama hunduma kan fayyisu Amen Hallelujah Amen Naa kenname ramalo Naf kenname Fura gala fura kana diga Yesusin Fura gala ayyaana kana maqaa Yesus Wow 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 Sanuma kana maqaa Yesusin Humna caalu ayyaana caalu ogummaa caalu dibata caalu fudhadhaa Waaqayyoorraa bobeessaa mana keessan irratti bobeessaa gola keessan irratti maqaa Yesuusin irratti dubbadheera isa kaleessaarra caala lissaana haaraa mul'ata haaraa amantii haaraa abdiif sagalee jajjabina haaraa fudhadhaa ibidda ta'e diina keerratti hin qabsiisin ibidda ta'e diina keerratti ibidda ofanni kee hojiin kee deemsi kee ibidda uffatu dhiiga Yesuusin ilma Waaqayyootiif galanni ta'a hallelujah natti meera Waaqayyo hallelujah amma duwwaa gammadanii gadi baatanii gadduun hin jiru beekaa hafuurri amma siif fudhattan hafuura mo'ichaati Paulos akkas jedha akka nama lolee mo'atee galuutti yeroo hundumaa mo'ichaan na gaggeessaa'edha mo'ichaan gaggeeffame dhiiga Yesuusin biiroo keessatti hojjettu keessatti mana keessa jiraattu keessatti mana barnootaatti iddoo hojjettuutti akka lolee nama duulaa galuutti mo'ichaan gali dhiiga Yesuusin
humna mo'achaati. Ameen. Hallelujah. Ameen. Galanni jira ilma Waaqayyoo Yesuusiif. Hallelujah. Isinaa eebbisu. Barabaraan maqaan isaa, ulfinni isaa, ayyaanni isaa barabaraan, ulfinni isaa barabaraan sirratti haaf. Inni immoo teessoo isaarratti barabaraan haa kabajamu. Hojii Hafuura Qulqulluun gidduu keenyatti hojjeteef maqaan isaa ammayyuu haa ulfaatu. Hallelujah. Baay'ee Waaqayyoon galateeffannaa. Nooraa isinaa eebbisu.